Kun akkuma argaa jirtanii meeshaalee isaa jechuudha waan inni itti fayyadamuu fi qoricha hundumaa jechuudha uffata isaa wajjiniin kunoo ol erguuf jedhee kunoo dhufeeti jechuudha deemee mootoratti kennuuf jechuudha mootora gaara deemtutti kennuuf asii kunoo magaalaa bira jira inshallah ammatti kennuuf jedha yoo rabbi jedhee yoo dafee mootorri naa dhufee akkasumas immoo mootora sana immoo viidiyoo irratti ol baasuun barbaadu jechuudha hordoftoonni keenya akkasuma yeroo hedduu video waraabina bakka geessanii himina jettanii waan baay'ee nuuf dhiyaatee jira karaa dheeraa deemeera amma yoo rabbi jedhe yeroo gabaabinaa fi jechuudha dallaa sana bira ga'ee jennaan itti kenneeruma ofirra deebi'uudha jechuudha akkasuma gaasiritti miin jira gaara kanatti akkan ol hin deebinee deddeebineetuma qoricha adda addaa kana yoo ergineef malee binnee jechuudha ofii keenya yoo achitti dabalamne nutis rakkoo addaa keessa seennaa waan ta'eef kanaaf immoo walumaan walfaana miidhamuurra tokko miidhamee tokko yoo hafe inni hafe sun isa miidhame yaala waan ta'eef akkasitti jirra du'aayin godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalala isiniif qabnu isin dhaqqabu isiniin jedha. Hordoftoonni keenya kanneen yoo jirtan kanneen fagoo jirtan akkasuma kanneen karaa adda addaatiin jechuudha nu hordofaa jirtan yaada nuuf kennaa jirtan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaan inshallah akkuma argaa turtanii ammallee jechuudha rakkoon keenya ittuma fufee rakkoon keenya addaan hin cinne ittuma dabalamee yeroo ammaa kanatti jechuudha. Obboleessi keenya gaara keessatti rakkoo addaa quunnamee egaa jechuudha obboleessi keenya kabajnuu fi jaalannu kan yeroo hundumaa isaaf aarsaa kaffalaa turre kan isinillee bakka adda addaa teessanii akkasuma yaada keessaniin du'aayiidhaan waan hundaanuu aarsaa waliin kaffalaa turtan ammallee jechuudha rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye rakkoo keessa jira. Egaa akkuma beekamu akkuma viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha erga nuti sarraa fagaanne yookaan isarraa adda baaneesi miidhamuun isaa hin oolle jechuudha. Ani gaa akkuma beektanii sababaa jechuudha siiriin gaara sanatti dararaan hammaatteef jecha kanan duraan jechuudha isa galchu malee as keessa hin galu jedhee karoorfadhe karoora koo addaan kutee kanan galee fi gara magaalaatti jechuudha. Inni gaaratti hafus immoo akkuma beektan yeroo ammaa kanatti rakkoo hedduu rakkoo jajjabaa meeqaatama keessummeessaa jira. Haalli inni keessa jiru waan baay'ee yaaddessaadha waan baay'ee mataa gadi nama qabu waan baay'ee nama suukanneessu jechuudha. Egaan akkuma beekamu aniifu Suleeman akkuma duraan baane ni beektu erga nuti achirraa baaneeti Yusuf achi keessatti jechuudha araba faatti bitanii achi keessatti waan inni ta'aa jiru hundumaa argaa jirtu jedhee yaada rakkoo inni keessummeessaa jiru hundumaayyuu jechuudha. Darbee immoo faayoon erga ofiisheetii fi akkaataa itti miitu dhabdeellee jechuudha araboota itti bittee rakkoo adda addaa keessa isa galchaa turte akka inni itti dhiigaa ture akka inni itti jechuudha heeriyyaan akka itti lafarra oliif gadi harkisaa turte jechuudha argaa turtanii. Egaan amma jechuudha hordoftoota keenya ani kun akkuma argaa jirtanii meeshaalee isaa jechuudha waan inni itti fayyadamuu fi qoricha hundumaa jechuudha uffata isaa wajjiniin kunoo ol erguuf jedheen kunoo dhufeeti jechuudha deemee mootoratti kennuuf jechuudha mootora gaara deemtutti kennuuf asii kunoo magaalaa bira jira inshallah ammatti kennuuf jedha yoo rabbi jedhee yoo dafee mootorri naa dhufee akkasumas immoo mootora sana immoo viidiyoo irratti ol baasuun barbaadu jechuudha. Hordoftoonni keenya akkasuma yeroo hedduu video waraabina bakka geessanii himina jettanii waan baay'ee nuuf himaa turtanii jechuudha. Hordoftoota keenya mootorri kun akkuma argaa jirtan dhuftee jirti inshallah mootora kanatti kennuuf jedha laa kunoo mootora kanatti kennaa jechuudha akka inni dhaqee jechuudha mana kana biraan naa ga'u abdiin qaba inshallah. Egaa nu hordofaan isiniin jedha. Egaa jechuudha kunooti akkuma argaa jirtan jechuudha mootorri dhufee kunoo dhaabbatee jira jechuudha na bira kana hundumaa jechuudha amma isatti kennuuf jedha du'aa godhaa fi akka rabbi dawaa isaaf ergaa jirru kanallee akka rabbi dawaa isaaf godhu kana malees immoo jechuudha akkuma rabbiin Yusufiin fayyaa isaatti deebisee achi keessaa gadi nu deebisu du'aa nuuf kadhaa. Ani ammas yoon ol deebi'ee dhaqeen dogoggora keessa gala waan ta'eef ol deebi'uu baqadhee qoricha bibbitee jechuudha as taa'ee mootora eegaa jira inshallah yeroo gabaabduu keessatti akka isa biraan gahu akka dawaan kun dafee isa bira ga'ee jennaan inni madaa isaatti wal dhaannatu akka inni uffata isaallee uffata dhiigaan irratti bade sana jijjiirratu du'aa nuuf godhaa isiniin jenna. Darbee immoo aniifu Suleeman jechuudha waliin mana turree erga manaa baaneeti innis gara tokko kutee jechuudha dawaan barbaada doktooran barbaada jedhee gara tokko kutee anis gara tokkoon kutee
kallattii ummatu nurkaa bade jechuudha garumatti sossoonuu wallaalla jechuudha ummata keenya kanaan egaa inshallah yoo rabbi jedhee amma yeroo gabaabduu keessatti akka bira gabaabdiin qaba du'aa nuuf kadhaa Yusufiin akka rabbachi keettaa baasu asitti illee jechuudha faayoon nan shakka kana booda gadi deebi'uun ooltu asittis immoo amma waraana seeritti gadhiistee nu dararuu hin oolu nuti sila jechuudha wanti nuti gaara sana dabnee gadi deebineef meeshaa sana akkuma argitan baasnee jirra jechuudha meeshaa Yusufii hunduma isaayyuu baasnee jirra guurree jirra jechuudha bakka biraatti meeshaa sana haga maallaqa irra oolchinutti jennee osoo nuti asii akkasitti rakkannu jechuudha Yusuf immoo gaara haga lubbuun darbuu nu jalaa ga'e jechuudha nu jalaa miidhame rakkoo hedduu keessa seene jechuudha gaara sana keessatti egaan inshallah hordoftoota keenya egaan inshallah yoo rabbi jedhee amma yeroo gabaabduu keessatti akka rabbi walitti nu qabu du'aa nu kadhaafi jenna sababni nuti gaara sana baqannee fi asii haala mijeessinee akka Yusuf marsaa kana achi ba'een Yusuf illee yoo ta'e obboleettii isaallee akka gara biyyaa deebi'an goona jennee osoo nuti aarsaa kaffalaa jirru Yusuf amma sachitti nu jalaa rukutame jechuudha inni sadarkaa addaa keessatti jira jechuudha miidhaa isaa akkuma argaa turtan akkuma dhiinni jechuudha isarratti yaa'aa ture argaa jirtan jechuudha waan inni ta'e sana hundumaa kana malee immoo jechuudha nuti meeshaa hundumaayyuu baasnee jirra qabeenya isaa barbaannee deebisnee jirra yoommoo amma siiriidhaan gara galfatte egaa hin beeknu warri siiriidhaan adeemu waan goona hin qabu silumayyuu jarri zaalima jechuudha warri siirii fayyadaman silumayyuu zaalima waan ta'eef waan fedhan namarratti geggeessuu danda'u kanaan du'aa nuuf kadhaa akka meeshaa sanallee gara maallaqaatti deebisnee akkasuma jechuudha obboleettii Yusuf gara biyyaatti akka deebitu akka goonu jechuudha keeriyyaan deebitee jennaani nuti warri dhiiraa dhodhokannee jechuudha harkaa fagaannee iyyuu facaanee jiraachuu ni dandeenya amma kan duratti isheedha jechuudha sababaan Yusuf sadarkaa kanarra ga'eef maali sababa keeriyyaan qabamtee gaaratti galfamteef jechuudha anillee sababa sana Yusufin barbaada jedhee godaa ka'ee dhufee gaara sanatti waamee kata'ee jechuudha Yusufitti iyyuu garagalee rakkoo baay'ee uumaa ture jechuudha kanaaf hordoftoota keenya akka rabbi nu gargaaru akka rabbiin biyya kana keessallee nu baasu du'aa nuuf godhaa isiniin jedha amma gaa meeshaa kan itti ol ergee jechuudha amma sii gadi deebi'uufin jedha yoo rabbi jedhee namicha asuma bigaalaan irraa waa fudhatu achi si jechuudha motorri as dhaabatee jira amma yoo inni as deebi'u itti kennee jechuudha uffata isaa kanaa fi dawaa isaa kana hundumaayyuu akka achitti jechuudha ittiin ga'u amaanaa itti kennadha kana malee immoo jechuudha bishaan quraanaa fa'aa kana boodan jechuudha aalaandii gurguddaa barbaadee ergaaf jechuudha halkan irraa amma guyyaa lafti kun halkan dhokadhe jechuudha bakka bishaan argamu sana deemee barbaade bishaan sana erguufiifin jedhaa sanas immoo galgala ol deebi'ee jechuudha as taa'ee nama tokkotti ergaaf yoo rabbi jedhee egaa du'aa nuuf godhaa warra mootoraan nu gargaaraa jiru kanallee arganii jennaan immoo ammas yookaan arabatti bituu yookaan waan tokko godhu waan ta'eef jarallee akka rabbi nu jalaa qabne akka jarri jechuudha ergaa keenya nagaadhaan Yusufin bira nuuf ga'an ittiin akka jarri nuuf ga'an jechuudha du'aa nuuf godhaa bakka hundattuu isiniin jedha egaa jechuudha hordoftoota keenya Suleeman risaalaa naa barreessee jira Suleemani motora dawaa isaa bitee motora itti kenneen jira jedha ergeefin jira Suleeman jechuudha egaa Suleeman nama biraatti ergeef jechuudha kuni ani gadi waan madde motora biraatti inni nama biraatti ergeefi natti fakkaata namichi as deebi'aa jira kalas imshi namichi haa deemu jechuudha inni kun motora Suleeman qabate yookaan erge sana eeggadhe motora sanatti kennuufiin qabaa jechuudha innumti nuuf geessuu wayyaa yoo nama lama ta'an yookaan argamuu danda'u jechuudha warri uffata kanallee ittiin ga'an kunoo jechuudha amma kunoo kun motora kaafatee deemaa jira jechuudha haa deemu ani kan Suleeman sana eegee isatti kennuun qaba jechuudha ni qabna duraanuu lakkoofsa jaraa jechuudha kan warra motoraanii kan sirriitti ittiin nuuf ga'aa turan duraanuu ni qabna inshallah kun kan biraa ture nan jejjere maaliif haalli Yusuf keessa jiru haala rakkisaadha jechuudha Yusuf baay'ee miidhameera baay'ee jechuudha miidhamee jira kanaaf dafee dawaa kanaan yoo yaalame malee yoo of yaale malee ana biraanuu jechuudha dooktora tokkollee barbaannee ergina jennee fa'aa jechuudha dooktora tokko barbaannee dadhabnee jechuudha hin deemnu gaara kana hin deemnu nuun jedhan ammas immoo maallaqa guddaa nu gaafatanii jechuudha kanaaf nuti maallaqa guddaas waan hin qabneef ammoo
dawaa binnee haga dandeenyu naftitti isa gargaaru nurra jiraata jechuudha. Gama tokkooni nuti kan meeshaa isaa baafannetti gammadaa turre. Nuti meeshaa isaa baafannee irra jennee osoo gammannu kan meeshaatii miti innumtiyyuu nu jalaa miidhame jechuudha. Rakkoo addaa keessa galle. Kanaan egaa inshaallah yoo Rabbi jedhee yoo Rabbi nu gargaare mee du'aa nuuf godha akka Rabbiin dawaa kana biraan nuuf ga'u akka Yusufiin jechuudha. Inni isaa akka bakkatti nuuf deebi'u. Kana waan jennu sin qabnu waan goonu sin qabnu Rabbumatti manna malee jechuudha. Miidhaan jaraa hammaateera. Miidhaan jaraa hammaateera jechuudha. Miidhaan warra nama dallamu hammaatee jira. Kanaan yoo Rabbiin furmaata nuu kenne malee furmaata tokko hin qabnu. Yoommoo jechuudha Yusuf achi keessaa ba'ee jennaan obboleettii isaa gara biyyaatti qajeelchine kana booda jechuudha. Isa faa waliin gara tokkotti yoo malanne malee furmaata tokko hin qabnu jechuudha. As keessaa garatti goru tokko dhabne jechuudha. Nama rakkoo keenya itti himannu tokko dhabne jechuudha. Bakkuma nu dhannetti uummanni kun guutuu waan nutti bitame nutti fakkaataa jira. Namni rakkoo keenya itti himannu tokko hin jiru. Numatu anaaf Suleemanii Yusufii akkuma kanatu waa walitti mata malee jechuudha. Yusufitti yoo risaalaa barreesse illee numatti barreeffata. Yoo nuti dandeenye waa ergineefi dhaqe yoo kanan taane namni gargaarsa tokko isaa godhaa jiru jechuudha as keessatti. Kanaaf rakkoo cimaa keessa jirra. Rabbiin nu kadhadhaan isiniin jedhaa nu hordofa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa jechuudha. Suleeman amma risaalaa naa barreesseen bakka gaafa jechuudha ani itti fayyee jechuudha mootora eeggataa turre salatti eegiitii itti dabalinaan jedhee jira. Suleemanis waan jiru hundumaa ergeetii jira. Anis kunoo inshaallah akkuma argaa jirtan deemaan jira jechuudha kunoo. Dhaqeetan itti kennee jechuudha achirraa gadi deebi'a harkan nagaadhaan achirraa gadi deebi'u du'aa inni akkuma jedha. Inshaallah itti dhiyaadheen jira. Karaa dheeraa deemeera amma yoo Rabbi jedhe yeroo gabaabduu naaf jechuudha dallaa sana bira ga'ee jennaan itti kenneeruma ofirra deebi'uudha jechuudha. Akkasuma gaa isinitti miin jira gaara kanatti akkan waliin deebinee deddeebineetuma qoricha adda addaa kana yoo ergineef malee binnee jechuudha. Ofii keenya yoo achitti dabalamne nutis rakkoo addaa keessa seennaa waan ta'eef. Kanaaf immoo walumaan wal faana miidhamuurra tokko miidhamee tokko yoo hafe inni hafe sun isa miidhame yaala waan ta'eef akkasitti jirra du'aa godhaa.